dubbiin kun baay'ee gadi fagoodhaan yoo ilaalame waan guddaadha. Iddoo kaanii kaawunsilii maarii kaawunsilii akka salphaatti argatu miti. Waaqayyoo nuuf nu kenne bara jireenya koo keessatti kaawunsilii tajaajila iddoo baay'eedhaan tajaajilee gara Siree, Naqamti, Finfinnee, Kolombos, Atlaanta. Biyya Finfinnee keessatti waan guddaa jireenya koo memoraayiz godhu keessaa galagalee dubbisa kaawunsiliingii. Guyyaan facaasee biyya yeroo sana keessatti guyyaa kaawunsiliingiiti. Maarii keessatti rakkina jiru baay'ee isaa iddoo hundumaatti waan argate yoo that was significant. Inni sun baay'ee wanta guddaa ture. Kanaaf jireenya namaa keessatti immoo namni rakkina qabaa, nama lamatu walitti dabalamaa, nama lama walitti dabalamee horaa achi keessaa gaawwan baay'ee jira. Seexannis yaada garaa isaa raawwachuudhaaf achi keessatti waan facaasu qabaa. Kanaaf namnis immoo nama lamadhanii namummaa haaraa fi namummaa nuufaa baannee deemna. Kanaaf namummaan haaraa gara Waaqayyootti siqaa guddatee isaa fooniin naannu taanaan yeroo hundumaa fooniin deddeebina yaada nuufaa deddeebina jechuudha. Yaada foonii keessa kan jiru immoo iigooizimii jibba ciigoodha ana caalaa. Humni hafuura qulqulluu garuu yoo itti siqaa deeman isa kana nama ilaalchisaa nama guddisaa deemaa garuu mucaala silaa jalqabe fakkaataan ofumaan dubbadhe informaa amma gara barumsa keenyaatti ni dhaga. Amma toopikii sadi gurguddaa isaa lama already kabarii goone har'a sadaffaatti leena. Inni gaafa jalqabaa gaa'elee ni qindeessee kan jedhurraa jalqabne pointii akkas torba jalatti ilaalla. Inni lammaffaan torban lamaan irra ilaalle gaa'elli maalidha kan jedhu ilaalla. Har'a immoo gaa'ela ofii akkamitti eeggatu how to keep or nurture our marriage kan jedhu ilaalla. Garuu isa torbee si yaadachiisuudhaaf pointii isaa tuquudhaaf gaa'elli maalidha isa torbee gaa'elli tokkummaa dhiira tokkoof dubartii tokkooti. Monogamy, not polygamy. Gaa'ela dhiira tokkoof dubartii tokko single monogamy, not polygamy jenne. Isa tokkoffaan. Inni lammaffaan tokkummaa dhiiraaf dubartiiti gaa'elli. Heterosexual, not homosexual. Gaa'elli. Kanaaf tokkummaa dhiiraaf tokkummaa dubartiiti pointii lammaffaarratti. Inni eega dakaafne jechuudha. Inni sadaffaan tokkummaa qullaadha. Qullaa yeroo hundumaa pooluutiin kan hin taane yookiin immoo seelkoo kan hin godhanne tokkummaa qullaa. Waaqayyo abbaa ilma hafuura qulqulluu haadha manaaf abbaa manaa. Inni arfaffaan yoo keessa deebi'ee dubbachuutti ka'ee sarraatu tagaaggoodha kana qabu. Pointii osoo hin jiru. Inni arfaffaan tokkummaa bara baraan itti fufee jiraatudha. Lifetime commitment. It's not for sometimes. Marriage is not contract. Contract with marriage. It is a lifetime commitment. Why political control is in Kazan? Example, you know, Ganama Sindeleka, Mori Sindeleka, Gagavi, Sukumemi Kire, Bola, Lola, Kesaka, Pusede, Avasat. Tadu didn't get Manako, and now it is intimate. Mari Vini, Tumaraka, or Rotashe. Waldawa kayo Kristo turat sangkakat di muntaman munai. Waldawa kayo turat sabasa turat sangkakat di kakusaran patna
amman tuuttuun diigu sa'i. Isheen ammarraatti jiraataa irratti namichi samuudde ajaaja samuudde jiraanne geggeesseen gashi mana isaatti. Kanaaf tokkummaa bara baraan itti fufu. Amma biyya lafatti jiru. Nootti neeman. Warri samii dhaqanii deebi'anii baay'een isaanii viizit godhanii deebi'anii akka obbolaatti haadha manaaf abbaa manaa wal duukaa jiraatu argeeraa namichi tokko. Isa kana waan as keessatti hin barreeffamne stireesii goonee hin dubbannu garuu asirratti nasiin isinitti himu. Gooftaan garuu dubbateera asirratti. Dubartii hundinaa fuushaan tutteerumee kan eeguutu gaafas waa kadhattee jennaan heerumni hin jiru dhirsa miitummaan hin jiru hundinuu akka ergamoota waaqarraa ta'edha. Haleluuyaa. Kanaaf achitti walooruun hin jiru. Akka ergamoota waaqarraa taanee waliin jiraanna. Kanaaf life commitmentiin as long as you are here, not in heaven, it won't continue there. Kanaaf tokkummaa bara baraa jiraatu lifetime commitment. Inni shanaffaa fi waan dubbadde tokkummaa gargar hin cinnedha. Gargar hin cintu tokkummaan haadha manaaf abbaa manaa keessumatti milkiyaat boqonnaa 14 amma 16 dubbifamee eeggaddaa yaadadha. Dattari lafa aarsaatti aarsaa dhiyeessitanii nu dhaga'i jettu ani immoo sin galaan didee maali jettanii na gaafannaan kakuu jabeesiif haadha manaa kee gidduutti ani dhuga baatuudha. Kakuu jabsitan kanaafan iyya keessa jira gurra koo garagalchan jedhe Waaqayyo. Kanaaf namni nammadha. Namicha Kooriyaa waa'ee dubbate sitti beekan gaafa sana torbaadhaan seenu sitti dubbadha. Lubaa jedhee ke paaster ati manaa koo isheen duraa Waaqayyo biraa miti amma haala argadheeraa jedheen. Laachii waan akkasiin jiru dubbii Waaqayyoo keessa nan sagaleen dhaga'ee sagalee kana dhageesse gaabbaa dukkanaa biraatiin jedheenye. Dhaqee niyyee dhaqee fuudhee jaajaa dhalaa dukkaan jiraanne fe'a. Biyya Kooriyaa keessa lafa miidhuun beekamu namichi kuni ishee lammaffaa fuudhee siikee jedhee dubbata namicha Kooriyaa. Kanaaf lifetime commitment and tokkummaa gargar hin cinne. Inseparable unity. Kadhannu Waaqayyo. Galanni Waaqarratti lafarratti siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo sarraaf nu qopheessite dubbii kee dhaga'uudhaaf gurra keenya nu bani. Ani immoo dubbachuu kan danda'u na gargaari. Isan dubbadhutti jiraachuudhaaf sumna naa ta'e. Obboloota koos gargaari. Dubbiin kun dhugaa irratti ba'ee adeemsa amantiirraa dogoggoranii gocha dubbii keerraa dogoggoranii dubbiin kun dhuga ba'umsa duwwaa akkanatti hin taane kan isaan qajeelchu kan isaan ijaaru kan mana isaanii ijaaru kan ta'u fedha keef jaalala kee haa ta'u. Nu gargaari maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Mee ameen. Kutaa irraa jalqabuudhaaf egaa sarraa har'a sadaffaa dhagaa. Gaa'ela ofii attamitti eeggatu. How to keep or nurture our marriage. Attamitti nurture goona attamitti eegganna gaa'ela keenya. Seedu baay'isa goona eeggeeffannaa inni irraa inni jalqabaa Waaqayyoof bitamuudhaan. Ne kutaana jalaa booddeedha. Nama tokko duwwaa hin jedhe bitumtuu keessanii hin jedhe. Hundumaan hin jedhe. Attamitti eeggannaa? Waaqayyoof bitamuudhaan. Haadha manaaf bitamuudhaan miti. Abbaa manaafis bitamuudhaan miti. No. First and foremost, nama Waaqayyoof jiraate duwwaatu haadha manaaf jiraata. Nama Waaqayyoof jiraate duwwaatu abbaa manaaf jiraata. Ameen. Waaqayyoof hin jiraatu taanaan sila hin jiru moo. Maayillee jalqaba Efesoon 21 kun yenna afaan Amaariffaa kun ለእያንዳንዳችሁ በክርስቶስ ፍርሃት የተገዛችሁ ሁኑ ወዴት ሶዳ ክርስቶስን ከምቢታምታን ታ እርገኝ ደቦኔ ክርስቶስ ሰፌፈቱ ዳወሊ ፈጎማማ ዋሊፍ
abboomama. Namni waaqayyoof hin bitamu taanaan walii isaatiin bitamuu baay'ee rakkisaa. Pointii 8 akkasitu jira kana jalaa. Gaarummaan isaarra yeroodhaan fixame waan hundumtuu akkasumas eebbisu. Kanaaf isa kanaaf dafee jarjara pointoota kan hundumaa fixuudhaaf. Inni isa kudha rifeensi kun darbii jechuudha. Namni waaqayyoof hin amanamne, namni waaqayyoof hin jiraanne walii isaatiif amanamaa, walii isaatiif jiraata jechuudha. Tasa yaadamu tasa. Waaqayyoof yeroo jiraatu, waaqayyoof yeroo amanamu duwwaa walii isaatiif immoo jiraata, walii isaatiif immoo amanama. Namni haadha manaasaa amanu waaqayyoof hin amanu, haadha manaasaa battamitti amanama. Dubartiin waaqayyoof hin amanne abbaa manaa isheetti battamitti amanamti. Seera uumaa 39 irraa ammuma irratti lafaan hin dha'uudhaa gidirratti seekotiin jalqabaa 39 lakkoofsa 9 39 mana kanaa Yoosef mana kana keessaa guddaan anjaalu hin jiru. Ani jechuudha. Ani kana inni isa caalu hin jiru. Ani galaana mana keessatti si malee wanti anatti hin kennamin waan natti kennuu dhiisee harkatti hambifate hin jiru. Abbaa manaa jechuudha. Ati immoo sossoba ana duwwaa dhalama. Ati immoo haadha manaa isaati. Egaa ani akkamittan hamaa guddaa kana hojjedha. Hammina kana ifama. Ani egaa ani akkamittan hammina guddaa akkasii hojjedha. Cubbuudhaanis akkamittan waaqayyoon yakkaree jedhe. Jirtu na duukaa. Hojjira mana sana keessa mana iddoo isheen itti fuula keenya keessee maaloon ciimna itti bara keessaa kan jiru nama meeqani? Nama lama. Isheedhaaf dargaggeessicha miidhagaa faaya ijji keessa jiru sana. Dargaggeessa miidhagaa faaya ijji keessa jiru. Garuu dargaggeessa waaqayyoo keekatti hin baafatu. Garuu dargaggeessaa keenya waaqayyoo irra jiru. Mataa mari'achiin ajjeesuudhaaf karaa obboloota isaa boolla keessa buuse. Boolla keessa baasanii mokottaa'ii fuula keenya duraa furuursinaa jedhan. Eessatti biyya Gibxitti hin gurgurame. Achiin boolla keessa buuse. Achiin hin gurgursiise. Asiin immoo mataa mari'atii aangoon dukkanaa dubartitti qopheessite keechiti. Agartee? Akeeka waaqayyo siin qabu, jaalala waaqayyo siin qabu fashaneessuudhaaf የእግዚአብሔርን ዓላማና እቅድ ባንተ ላይ ያለውን የእግዚአብሔር እጅ ለማጨናገፍ የሮሁቱማ ከራቂ ገደለ ነው አችን ደርቤሮ ጀቶ አሲኑ አችን ደርቤሮ ጀቶ አሲኑ waaqayyo garuu hundumaa bira dabarsee akeeka gahe. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Ameen. Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Kanaaf akkamittan kana godha waaqayyo duratti innoo mana dufaana keessatti na argaa foddaa nuu cufteetta balbala nuu cufteetta sakkii urdiidha garuu isa gubbana maaliin cuftaa innoo na argaa jira. Banamaadhaas yoo ni foddaan balbalatti cuftuun qabdu na ilaala isa duratti attamitti akka kana godhaa jirtu jala waaqayyoon sodaachuu waaqayyoon nu agarsiisu. Ameen. Waaqayyoon sodaachuu. Kanaaf namni yeroo waaqayyoon sodaatu yeroo waaqayyoon jiraatu haala manaasaaf jiraata.
Ayeroon jimmaan naqu eeyyuu wajjin turte naan jettee daadhii nagaa wajjin irra jiru. Eeyyuu faamilatti eeyyuu wajjin turte hoteela isa kam keessa buufattee akkamitti turte? Kan isheen nagaafattu gooftaa keetti attamii kana duwwaa jechuudha. Gooftaaf jiraannaan ishee lafa jiraanna. Ameen ameen. Intiitii mi'aan jirtu dha. Jirtu ni jira. Ani atmosferii gara biraa keessa jira, isin immoo atmosferii gara biraa keessa jirtu. Lixaa malee si gaarii itti keessa. Hafuurri Waaqayyoo Waaqa jiraata. Kanaaf obboloota koo inni jalqabaa Waaqayyoo bitamuudhaan gaa'ila kee bitamu. Waaqayyoo bitamuudhaan yeroo gaa'ila Waaqayyoo safuudhaattu gaa'ila keessa safuu argatu. Yeroo Waaqayyoo Waaqa jiraataadhaaf baatee galtu gaa'ila kee ulfina qabaata. Kanaaf nambar waan Waaqayyoo bitamuudhaan gaa'illi eegama. Ameen ameen. Nambar tuu abbaan manaa haadha manaasaa hajaallatu lakkoofsa 24-25 miidhagin irra utaalii 28-29. Waldaan kiristaanaa harka Kiristoos jalaa of galchitu edha habitamtu seenan of galchuudhaan kana hundumatti hiika sakan habitamtu jala of galchuudhaan hiikan waa'ee haati manaas waan hundumaan akka abbaa manaa isheetti jala of haa galchitu. Kiristoos akkuma waldaa kiristaanaa jaallatee waldaadhaafis dabarsee of kenne akkasuma abbaan manaas haadha manaasaa haa jaallatu. Akkasuma immoo abbaan manaa akkuma dhaqna ofiisaa jaallatutti haadha manaasaa jaallachuun hin ta'aaf. Namni haadha manaasaa jaallatu ofiisaa hin jaallata. Namni foonsaa hin soora inni maaf malee takkaa foonsaa jibbee beeku. Kiristoosis waldaadhaaf akkasuma godhee. Ameen ameen ameen. Hiika abbaa gammachiisi piriintii godhee fideera. Ani gabaa hin daadhaadha hiika sanaa. Waliif abboomamaa sodaa Waaqayyootti isin niitota nanaa. Egaa anyway, waan dhumaatti kan kennuu hin danda'u. Isin niitota nana irsoosa keessaniif abboomamaa gooftaadhaa akkuma abboomamtanutti dhirsi mataa niitii isaati yoo Kiristoos mataa waldaa kiristaanaa akkuma ta'e isinis dhagna isaa ati manaa waldaan kiristaanaa waldaan Kiristoos sirrii manjeeti waldaan kiristaanaa Kiristoosii akka abboomamtu akkanuma niitiin dhirsoota isaaniitiif abboomaman waan hundumaan kan niitotaatti booddeen dhufa kan haadha manaa walitti booddeen dhufa kan abbaa manaa haadha manaa isaa jaallatu jedhame jedha warri maal isin abbaan manaa haadha manaa isaa akkana boqqolloo isheeti gamanatti dabarsee alaffatu nyaak godhaa jedha malee maqaan isaa ulfaatu. Jedhana dubartoonni abbaa manaa haadha manaa isaa jaallatuudhaan miidhageessisaa dhaga'anii. Jedhamee mayyuu abbaan manaa haadha manaa isaa haa jaallatu. Kiristoos mataa waldaa kiristaanaa akka ta'e abbaan manaa mataa haadha manaati. Kana isa miidhuudhaaf akeeka irratti baafate opprees nu gochuudhaaf dubbatee tun ta'in isa na argamsiise isa si argamsiisetu bu'uura kanas duukaa kaa'e. Ameen ameen. Si toffide miti isa si fide yeroo si fidu immoo dhiiraaf addoo kenne qabaa haadha manaadhaaf addoo kenne qabaa Waaqayyo. Ameen. Addoonuma addoo kennetti bareedna qaba. Addoon nuu kenne.
Haati manaa ka'een abbaa manaa ta'a mataa jette yoo ta'e isa istiraakcharii kana diriirsee wajjin wal'aamsoo ishee si wajjin miti. Isa istiraakcharii kana kaayee wajjin wal'aamsoo qabdi jechuudha. Garuu ina bit sinitti hima maa jechuudha. Haadha manaasaa jaallatu addoo kamitti iyyuu macaafna keessaa dubartiin abbaa manaa ishee jaallatu kan jedhu. Eewa jaallatu malee abbaa manaa jaallatu malee adibbitu jechuu barbaade jechuu komiti. Garuu isiniif kan inni jedhee abboomamu bitamu isa kan keessanitti booddee dhufu. Garuu attamitti jaallataa jaalala isaa attamitti mul'isaa bituun kun maalidhaa? Jaalalaan gara laafummaadhaan haadha manaadhaaf mataa ta'u jechuun jaalalaan gara laafummaadhaan geggeeffama kennu jechuudha. Tani isa Pastor Chris waan dubbatan danda'ee jira addaatti dubbadha. Pastor Chrisini dhaggeeffachuun Yesuusin namicha sanaa Keeniyaa waa'ee gaa'elaatti waan barsiisu. Ani isa waaqonnaa gasheen na hubachiisee isin jedhu. Kanaaf mataa nama naa ta'u jechuun diktaatershiip jechuu miti. Diktaatershiip ta'u jechuun boos ta'u jechuu miti. Of course he is boss. Garuu not in a motive of boss against boss without. Egaa Waaqayyo muka kanarraa nyaatinii yeroo jedhu kan inni abboome Addaamidha. Waan inni gochi Addaam muka kanarraa hin nyaatin kanarraa yoo nyaatte du'a duutaa. Eeyotiin istiraakti godhaadha manammoo Awuloos ergaa Qorontoos duraa kudha tokko keessa eeyotiin istiraakti godhe abbaa manaa ta'e istiraakti godhe haadha manaa keedha barsiiseedha irraa barataniidha. Awuloosis tokko sagan lammaffaan yeroo Addaam kufe tokkotti goone waan kufifte Addaam essa jirtai disposition, not the place, not the area, not direction you walk out of it. Where are you? Disposition where are you? Adam, because he is the one who is responsible. Responsibility satken wa gachu. Kun mala karsisa abba mana ittigafatama hada manasa akkat kenname agarsiisu. Akka ittigafatama sat kenname. Ega walitti dhufeenya namanaatiif abbaa manaa maalitti fakkeessa Efesoon 5 tokkummaa Kiristoosiif tokkummaa waldaa kiristaanaatiin fakkeesse ka. Tokkummaa maali? Tokkummaa namanaaf abbaa manaa kana maaliif fakkeessa? Tokkummaa waldaa kiristaanaatiif tokkummaa Kiristoos gidduu isa jiru yuunitii sanatti agarsiisa. Kiristoon mataa waldaa kiristaanaati. Waldaan kiristaanaa immoo qaama isaati. The same way abbaan manaa mataa namanaatiif haati manaa immoo qaama isaatiif. Mataanis qaama kana malee homaa miti. Qaamni kunis mataa kana malee homaa miti. Soo lafatti dhaqee diktaatarii ta'uu qabu jechuudha. Guutuu kan ta'u nama yeroo tokkummaa haadha manaa isaatiif isa gidduu jiru Kiristoos keessatti eeggachuu danda'u. Isa keessatti eeggachuu yeroo danda'u namni walabadha.
Kanaaf haadha manaasaa kunuunsuu eeguu lakkoofsa 25 irratti maayedha. 25 kutaa keenya Efesoon kutaan keenya 25 irra maayedha. Isa dubbadheen karaa inni kunuunsuu waan sadis ni jiru. Kiristoos akkuma waldaa kiristaanaa jaallate waldaadhaaf dabarsee akka of kenne akkasuma abbaan manaa haadha manaasaa haa jaallatu. Maal godhu? Kiristoos maal godhe waldaa kiristaanaatiif? Mataasaa dabarsee of kenne. Dhageessanii maal godhe Kiristoos? Mataasaa dabarsee of kenne. Abbaan manaasaa haadha manaasaa akkasuma akkuma inni jaallate tajaallatu akkamitti jaallate Kiristoos? በመቸንከር እርቃኑን በመጋለጥ ራሱን ያው መስዋዕት አድርጎ በመስጠት ነው የወደደው። ሀደመናኬ ኬት ጃለበ አሳተ ያደመናኬ ሲገሌ ኦላንቱማኬ አሳጎዲ ጉዱማኬስ አሳጎዲ ዋኑማ አሳጎዲ ገዱ ሀደመናኬ ሰረንደር ሰሙ kunuunsuun haadha manaa jaallachuun akkamitti mul'ata? Waan sadii isinitti waan sadii maastawaasha qabataa jirtuun ብዙ ጊዜ ሰምተን lafa laalaa jira. Kanaaf jaallachuun kunuunsuun haadha manaa akkamitti jaallachuun ganamaa qabee amma galgalaatti si jaalladha dhaawuudhaaf faarfachuudha. Maal jechuudha jaallachuun? Maal jechuudha jaallachuun? Haadha manaa jaallachuun maal jechuudha? Faarsaa ooludha. Number 1 golguu yookiin irraa loluudhaan jaallatu. Haadha manaa kee inni waldaadhaaf of kenne ati immoo haadha manaa kee golguudhaan irraa loluudhaan jaalala kee mul'iftacha. You are a protector. All the time you are a protector. Aster bukunna torba. Saddeti kulanirratti dua hama mal tarifachise seetanisin. Dua hama wal tarifachise waa'ee dua utuun kayriidhaan kan dubbiin sadalate. Aniif sabni koo duatti gurguramne irraameetti aarse gibishaa waamte asirra godheena kunoo namicha isan si wajjin irbaataa seene kanadhaa saba koof anaan duratti gurgureera. Mootichi na gadi ba'e. Si anni gadi ba'ee sireera taa'uu yeroo sanaa sireera teessiseeni dhaqee sireerratti bukkeetti lafa dha'e. Inni miila qabachuudhaaf uturana jiroona manakoo sireeratti gaffaaye hiika gara biraa kenneef ariifachiisuudhaaf waaqani. Sini galeeraayi haana manakoo sireeratti gaffaa jiraay dafaa in ariifachiise. Eeyyoota ariifachiisaa jira. Waaqayyo waaqa jiraata saba waaqayyo duratti isa gurgure kan saba waaqayyo lafa isaan jiran hundumaatti akka qalaman murtoo dabarse kanatti murtoo dabarsaa jira waaqayyo. Maka waaqayyo ulfaatu. Waa'ee Asteer miti namichaaf garuu waa'ee Asteer miti waaqayyo garuu Asteerin qabee waa ijjitaa jira. Galanni bara baraan isaaf haa ta'u. Isa waldaa isaatiif saba isaatiif bara hundumaa hoo waaqayyoof galannata. Kanaaf kunuunsuu jechuun haadha manaa jaallachuu jechuun golguu protect gochuu yeroo hundumaa karaa dadhabbii ishee dhaabachuu. Karaa dadhabbii haadha manaa kee jaallachuu. Harkatti qabduu qabaachuu bisuu dandeessi. Garuu አንዳንድ ሴቶች የሚበልጡ አሉ። ሰሚት ሰዱዋስ ምት ካላና ጅቲ ወልግት ዋምባየዳ ዳዊት utuun irraa jiru jaakkaa jiru haadha manaa waliin kee lamaanuu boojamaniiru ijoolleen kee boojamaniiru wanta ati qabdu jirannaan namoonni warri kaan daawitiin naan ijjeesuudhaaf kaaneedha. Daawit gara mootummaatti ol hin baane maal godhu yaa waaqayyo ka'een dhaqaa na duukaa taataa si duukaan taa'e galanni isaaf haa ta'u. Dabarsee of kennee riqicha ce'uu dadhaba warri kaan isa duukaa jedha baay'een isaanii deebi'aa taa'aa galaatti
warra akkasaa dandeettidha Waaqayyo isaan muude riqicha guddaa sana yaamanii ce'anii dhaqanii warra Amaaleeq utuu isaan nama tokko utuu isaan hindaanqoo tokko kadhatin hoojuu isaanii deebisuu dhugaatuun ta'in kan jaraas booji'anii garagaraadha. Haleluuyaa. Kana hundumaaf jajabinni ni guddaan haadha maloon isaati. Golguu protect gochuu du'atti dabarsitee of kennu jechuudha. Manuma keessaa kana mana simbirtaa kana keessaa mana keessa dhuftee hidhatee dhufee mana yeroo darsu kotti bittoota manaadha. Kan nu galu jechuun gosa kaanni isaati. Namni akka godhu jiraadha. Kotti eenyutti badhaatu xaayi kotti itti darbu jennamoo jennatti baane. Ittiire kanaafi protect God. Inni tokkoffaan isa kana protect gochuu haadha manaa jaallachuu jechuun golguu irraa lolu. Ni lammaffaan macaafa keenya 31 በማድነቅ ማመስገን ነው። ያላችሁን ድንቅሲፋችሁ ገለቴፋችሁ የመጀነገኝ ijoolleen ishee lafaa kaanii eebbifamtu jedhanii ishee waamu. Haala isaaniitiin ijoolleen kaanii lafaa kaanii maal jedhu? Eebbifamtu. Isheen eebbifamtu jedhanii maqaa moggaasan ijoolleen. Abbaan manaa ishee ishee jajatee dubartoota baay'eetu waan ba'eessa hojjeta. Ati garuu hunduma isaanii caaludha jedhee isheedhaan dubartoota baay'eetu waan ba'eessa hojjeta. Ati garuu hunduma isaanii hin caaludha isheedhaan hin jedha. Dubartiin baay'eetu waan gargaarii hojjeta. Ati garuu hunduma isaanii caaludha. Kana maqaan keewudha caaltu. Ati yoo maqaan keedhe caaltu jedhee moggafate caaltu caaltuudha. Bara dhiiraatiin hojjete caaltu jedhame guddisaa jedhame caaltu. Ati hundumaa caalte finne beenuu fi jemma 31 mee dhaggeeffannaa. Simboon namarraa hin darbiti miidhaginnis nama gowwoomsiti. Dubartiin Waaqayyoon sodaattu garuu hin jajamti. Gatii ija hojii isheetii isheedhaaf kennaa. Hojii ishee yaa'ii karra mandaraa keessatti ishee haa jaju. Ameen ameen. Amma waa'ee dubartii kanaa ba'eessa goraa dubbisaa booddeesse. The whole chapter. Amma dubartiin kun gaabii itti footteedha. Abbaa manaa ishee ganamaan kaaftee soorteedha. Abbaa manaa isheetii kana gooti, sana gooti, kana gooti, kana gooti, kana gootte. Abbaan manaa isheetii dubartii kaamitti akkasii caaltu kana. Abbaa manaa isa caaltu qaba. Abbaa manaa hundumaa miti. Abbaa manaa warra caaltu fuudhee magaalaa yeroo dollitu yeroo addabaabaayii itti beekamaadha abbaa manaa. Inni abbaa manaa caaltuti. Maalirraa kan ka'e footeettuu mifteedha. Miidhagsitee lafa keessi abbaa manaa. Amma sarraan maaltu eegame gaafa jedheen dubartoota gaggaarii godhan baay'ee jira gara waan hundumaa caaltu. Caaltu jedhame yeroo hundumaa jennu mee caaltu jedha. Udah gaduh aduh suara di atas. Betul? Jajacun, ada mana jajacun, I love you jajacun, ada tu kata-kata, orang kita berbunda siapa sekali dengan nama itu ni romanya, asyik tidak merakat dan dia. Ada ni semua di binemiti, garu nama kata asyik dan I love. Akka biyya kana dhufee Virgiiniyaa tanne kee home church tokko amaariffaa tajaajile Virgiiniyaa. Naa torban lamaan isaatti jarroo amma biyya kana kee jirutti jedhan dhaabbii waan ta'e jirti. Paaster bunni jiraa daabboon jira saboonni paaster አንተ ለባለቤት ይወድሻለሁ ብለህ ታውቃለህ እንዴ? ይሄው አስደጀም ትበቃሽ ምን እንዴ ገሊላላ አንተ ለባለቤት ይወድሻለሁ ብለህ ታውቃለህ? እንደሚወደድ ሰው ታውቃለች እንዴ? አይ ነው የሷላል የጠየቅኩኝ አኖን ሸሲ ጋር ደምደገስ ጋር ያተቤታይ ነጃለት ሲንጀዴ አከልሽ ጃለት ቤት ሲንጀዴ
Sini gale dua kunga tari wan sambe wakeda na bakot ada mana sadafa ada bamana ko ada ko bamana ko tif malah nyeri inkoro ko di centro tesoro Atiko bakoti fila masadafat. Na bakotu isan atiko bakoti ijolle sa shesa dafa jiria. Ijolle kudeju. Na gara meedatina basaniti. Utuna da ken fudetaye wa gadi damaran wa ishek mori. Isini gale utuni shem fulete wagadi damarra unjirani sheti modu batinde gale na mo fi gere kenan jal kabadu padesa aba kon sanja ne gesetan jere na utuna la ke fulete wagadi damaduran duana anjirani na mal gofta kuma kasa sa maran sabude ofia sa maran gode mana dai khala kashe kunu sala da manar gembe ganama kashi ho asa Marika ho asa ganga fibadu gana masih ala fana kan bukke da mordan mufti da mewan tete tamu kada jala mal got abang ko budeni sato sharigal ma galgala mana politiko ro rakat politikos borde ada kira sabarte elena aat ko sadi elena gana guya galgala wan kapana gadilitus kada jala mal got wa kanar ganara pamana ko dume ada bubar banang karani sigada dan digudang kana kala kana banna dan dibakan sini gale kanar ganani ni de faccia gatiti sheru kota inu edubi serida ore kolvita kani jirnya mas kanafi yerobaye Madnak, Mamasgan, karena beracutu, ilaje. Atam tu macam tu. Sedafan, karena itu kunus. Karena itu kunus kesan di sedafan, yero ishena kenuka. Malanjut. Yero lah, yero bayi. Biar kau tu kena, kesan punana. Orontos isa durasa gal shalilata kadede akkuma kefana da manasa fudate setinanau musada manodi kene fudane setinanau nu bina yamamme ana barbanna bas du wadai kawangel madu wato diga di fikwe mala na manake na biro kabano ni barnabas set nilefune akkuma kefa akkuma petros hada manasa fudate oligananau fudate oligananau ndirachu sini gane yero kennu fi jere yero baye yero do wachun yero wali fi kam kenni yero tabannu ingam fanan dubbi bandi akara ta berasa fatu warga bica gaftoy talu bet man manasa geta esrawe iswas takakala لم سماع الرافدين كانوا قاسون دون درون فافدن تقولنا قارونا من ديبه جس عادة قارونا من ديبه إما قايل سلام كنا فانا مناكينا كنا با مناكينا بيروم كمتانا نتديبه جس سيجون كنا ران كنا في بوينت كنا في تيرا I love you Jejura mo eventually shakala ayun nam mawarakan talakuti I love you baby jeni jeni apa tu je baby I love you baby jeni mula badena kefat ana bakkan talakuti gadina mukatu figen dem shakala ayun sadafat dem sadafat ini sadafan Atmana abba mana chef
abboomamu kabajuutu irra jira. Kan keessanitti danda'amudha. Maal maal gootu? Ati mana maal gootu? Wala ni daal dubbadhaa beeksi. Maal gootu? Abboomamu kabajuutu irra jira. Sagalee ullatee osoo keessa jiru dhibbeessoo shan amma nuu dubbifamee. Abboomamu kabajuutu irra jira akkasumas damee lama. Achi keessatti damee lama duwwaa. Haati manaa akkuma gooftaa Yesuusis abboomamtu abbaa manaa isheetiif haa abboomamtu. Maal gootu? Abboomamtu soddomii sadii kumaa. Dubbiin kun isinis immoo ni ilaala. Tokkoon abbaa manaa akkuma kanatti haadha manaasaa akka ofii isaatiin tajaajilatu erga booddee haati manaas abbaa manaa isheetiif ulfina laatti. Abboomamtu taanee hoo ulfina laattu fedha. Ergaa Pheexroos keessatti irratti argachuu jechuun uumama keessatti seetoች መወደድን ባሎች መከበርን ይሻል። ይሄ ደግሞ በፍጥረት ሁሉ uumama jireenya keenya keessa jireenya ishee keessa jaallatamuu kaa'ee jireenya isaa keessa immoo kabajamuu kaa'e. Kanaaf abbaa manaa akkan taane gochuu barbaanna ati manaa that the only simple way kabajamuu gochuu. Kabajamuu wannaan hospital. He has no moral wherever he goes follows him. Lafanna bundumaa samukaa deema gaanus haa'us jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa abbaa manaa kabaja dhowwatame addabaabaayyitti hin beeka nan arga. Aynoo saayikooloojii isaarra haasaa isaarra gocha isaarra. Kanaaf abbaa manaa isheetti ulfina laata. Waaqayyo kanarraa ispeekti godha. Abboomamu kabaja kennuufi irraa ispeekti godha. This is a divine order. Kun dubbii namaa miti. Kun dubbii waaqayyo waaqa jiraataati. Amen, amen. This is a divine order. Divine order ni kana shaashaanuu dha. Iyyaalinis maanaan jedhee jedhite galagali kanuma keessatti deebi'atu. Deebisii kenna waaqayyo. Amen. Divine. Waaqummaatu kana nu kaa'es keessa. Maqaan isaa bara amma bara baraatti kan eebbifame haa ta'u. Bandii ayinat kan hiikau በአደባባይ ወድቆ የቀሩ ባሎች ናቸው። lakkoofsa olii lakkoofsa kanaaf ati manaa abbaa manaa ishee kabaja laattu uumamaa jechuudha. Kan ishee simuu difiniitii tokko lamatti kenneen darbina. Maa jechuudha? Maa jechuudha? Qodaa sana kennamee aanna yoonni jedhu maal jechuudha laala? Kayu bukan jalan-jalan? Yerola besani, Anna lappa, yeroni jadu, kayu. Yerot itu, ini simple word ini, inkit sabas, inkit sa, cersi, gata. Addoo guddina isaatiif addoonni ga'e baruu murteessaatti jireenya keessatti Kiristoositti siqee hojii ta'e hin dandamatu. Tuffatee abirama. Garuu siif abbaa sanaaf jechuudha. Aannan akka nuti jechuudha miti. Aannan baay'ee qaba itti abbaa manaa ishee fakkeenyaaf maqaa ishee dheebate kenni jedhee. Obbolotaa akkaataan nuti deebinu akkaataan nuti dubbannu it damages, it destroys or it fixes.
bilisa. Akkaataan keenya akkaataan kaifu. Ati mana naturally, ati manolin naturally. Why is it about it? They are full of wisdom. Ati manolin. Kana waaqayyotu naturally kene dubartoota. Maal jedhan full of wisdom. Baay'ee waa ishii ati manolin. Isheen gowwaa fakkaatu abbaa manaa isaa Abishaalaa walqixxeedha. Isheen gowwaa fakkaatu. Dubbii waaqayyoo keessan argee. Dubbii waaqayyoo na keessa buutee baheera. Rahaab akkaataan isheen itti jarreen 12 sana warra basaasuudhaaf gaggeessan geggeessite yaadattu. Jarreen Israa'eliin achitti gaareffataa jiru, achitti lammi jalaa makee, Yordaanoon jalaa makeera, achi galaanni diimaan jalaa makeera, warri Mo'aab biyya gadhiisaniiru. Nam diina saba warra kaaniif jara dhufeennaa dafaa qabaa jedhe mootiin wattaaddaroota jiru hundumaa naqe biyyarra lagatti gad eebbi teessitanis yookiin boolla keessa gad teessitanii ciccaa yaabaa jedhame beektaa fakkaatan ciccaa kunuunsa memorii ciccaa beektan nam baadhee ciccaan beektanii Adosa amole farra ka warri keenya jiru garra amole fa jira ka tu majira funani dila fa dubartii sadee subatanii deemu achirra jira kooti achirra yaabsiftee achirra manni jiru wachisan maaltu kana kaatii mana rooni laalcha dubbasana jarree kuna lama dhufanii dhumne amana naannaan dhufanii siiti dhumne baanii wadhanii Mari sedikit dulu itu mungkin. Elah sudah dapat. Allah yang tidak jam. Jangan berbat kasih sanasim walid tido walanya seragani. Azim wasuk kai. Jangan mana kita gaf ada di rumnu. Nama kanifa yof kalau berbat dus mana kita orang syara ke sabakes. Jangan leon lindes goshirani. Ini diga Kristus makan salvatu. Karena bergaya ikut sati Rahaab warra badani wajinin bandera sabawa kayo si Mateo. Akati bilati siya. Karena dua ada macam apa kota firdi kesal kalala. Dubarti siya mandosha ram burusa matana bicara ofte. Sabiya gaggala guys ofte dapat ofte sah. Malu nandu ya gamadi nati bae sama Israeli warane jese bae malam bisa lalat siken nare enna Hazrat Ibn Shara ka shatto ana nasi dai yetu jara anu kudo to seleban mal bila to deshe manu shafet te burus anu video ma davi rani kisiram General misalnya lama dia rapat pudai fasai. Akate. Kalau dua itu bilatin saya kosa oli, bilatin berkota. La kosa. Demi wakil yang saya tilala. Gorsani. Akata dia sesani. Waaqayyo para mungkin galanni saafat. Amen. Maka waaqayyo alfaat. Amen. Gorsan cuma. Huttuma dhageenya otoo baateeyyuu hubannaadhaan dhaggeeffachuu gaariidha. Kana immoo jedhamudha. Waan isaan jedhan hundumaa fudhadhuu fiigin jedhe miti. Isaan immoo jedhamu itti ilaala. Wal buusi gadi buusi. We have to fill the gap. Abbaan manaa waan itti dadhabaatee qaba. Haati manaa waan itti dadhabaatee qaba. Waan baay'ee qabnu we have to fill the gap. Dadhabbii ishee guutuu dura jira kana gaa'ela jechuun
Tuna baluu fuudhee ta'e eenyuun margeesse nama akeekuu taasisu. Ishee kana potenshaal ishee keessatti jaallattu saraan biraan gahuudhaaf yaaluudha malee harka bilbiqiinii sagal darbeera. Waaqayyo kana sitti maxxanse. Isaan sitti maxxanse kana kunuunsi. Isaan sitti maxxanse kana gorsi. Isaan sitti maxxanse kana hambili umuri tagarsiisi. Qalam gooti harka. Yootti ku barbaadde gaa habalu fanne shenillee akkas gootiif jennaan cancabsitee gattee jechuudha. Maqaa namaatu nahin dubartoonni tokko akkas hin godhuumi. Addanaallee gaa hanii jedhaniitiin gurguusoo kan dalaguu silas ni jedhe. Yoo isa jechuu dadhabne ganuma qabnee hambil taane dubartoonni tokko akkas godhu jechuudhaan qajeeshuun hin danda'amu. Ameen. Inni arfaffaani attamitti eegganna kaayina isa hundee bisaadha. Inni arfaffaan yeroo maree qabaachuudha. Maalan jedhu? Yeroo maree qabaachuu. Jireenya keenya keessatti yeroo maree qabaachuun jireenya keenya keessatti baay'ee murteessaadha. Macaafa keenyaa 15:22 maalidha? Maree hin jiru yoo ta'e wanti yaadame fiixaan ba'uu hin danda'u. Kanami ilaali. Maamni yoo ta'es dubbiseera. Xaafadhee asirratti. Mareen hin jiru yoo ta'e wanti yaadame fiixaan ba'uu hin danda'u. Kanaan maal qabaachuun ma jira jechuudha. Maree qabaachuun tokkoffaa waa'ee jireenya keenya, waa'ee borii, waa'ee geree, waa'ee ijoollee keenya teenyee haasofna. Waan nurraa danda'amuuf goonu raawwannu waan hin danda'amne irratti lafa ta'u. Gara biraa waan goonu ijoollee keenya qabannee gara waan qophiidhaan tokkummaa keenya keessatti. Kun egaa yeroon maree kun maanninum ayxaqalee. It never ever includes anyone else. His sister, her sister, cousin, intisinyo as keessa galuu irra jiru. Haati manaa abbaa manaa wajjin yeroo maree የምክክር ጊዜ qabaachuu. Kanaaf gaa'illi isaanii tokkummaan kan isaanii duwwaa ta'uu qaba. Mareen qabnu taanaan gorsan qabnu taanaan waan wajjinaa isaan qabnu taanaan waan nuyi godhu kisbataawi. Hamma kana boodee dhuftaa kana boodee dhufti kana akka chochoo himan. Wanta xinnoo fakkaatutu gaa'ela dhiigaanii misikirne kaawunsilii godheera nama baay'ee. Gaa'ela fakkaata. Gaa'ela waan xinnoo gara deebisu argeera. My life. Kanaaf decision keenya gillaawii ta'uu irra jiru, qisbataawii ta'uu irra jiru, gibtaawii ta'uu irra jiru ka faana maaliifadhu waan isin jalaa godhe malee dhiifa manaa godhaa sagaraa fi deemee kun maalumaa naqasaa ta'a jireenya namaa keessatti. Jibba uumaa wal shakkii uumaa. Milkiyaa 3:16 warri waaqayyoon sodaatan hin mari'atanii waaqayyoos waaqarraa isaan dhaga'ee dafee fixa naa ga'a hin dubbifnu. Inni shanaffaan gaa'ela keenya maaliin eeggannaa? Kadhannaadha. Mee kadhannaa ilaa? Amma gaashee nama baay'ee biratti rakkisu ta'e kan ga'e. Gaa'ela keenya keessatti abbaan manaa fi haati manaa yeroo kadhannaa walii wajjin hin qabnu taanaan dabbaalli jirannaa yoo jedhee egzaagireet gochuu miti. Gaa'ela keenya kan walitti cichu, jireenya keenya kan walitti cichu, inni guddaan the divine act of God. Geggeeffama waaqarraa fudhachuudhaaf, instructionii waaqayyo irraa fudhachuudhaaf, we
sit down together. Laman kenya pula bago na tukun na raja. Ye ganam beja chiracho. Abidigan na misalin dando, barbandigan na misalin dando, ibe misalin dando, walid ibe faturana, rakki misalin dando, ibe dando, inda kawakan. Dua sari tiga kali Kristus. Haleluya. Kalindi menju, hinju kami fakatu kalim banom menju, himbana wakai. Walid ibe faturana, walid. Ini tu koyo give up kodea ka, apa mana? Mari marak kata juga boleh boleh rasi wajib ni. Mari masuk sini, marak kata. No. She insisted. Agar tadi sendiri tinggi dalam iman. Haleluya. Siapa ni tu kau give up kau Agak kamu tu lagi. No, baby. No. Wali wajib kada cuk. Tokko mana keessatti ijoolleen keenya nurraa waa baranii deemu. Wal duukaa faarfachuu keenya, wal duukaa waaqeffachuu keenya akka nu ilaaleen isaan darbanii ija godhataa deemu. Biqilaa deemu. Har'a waan sa'aatti isinitti ilaalleen seenatti onnee qabateera. Wal duukaa jilbeeffatanii isin arguu ijoollee keessan. Wal duukaa suusin dubbii waaqaa dubbifatanii isin arguu ijoollee keessan. Isin argan taanaan dubbiin kun mancaadha buluudha. Gaa'ela keenya biwaa qabnuti tokkummaa qabnu ineennaa beekee ani manni koo Iyyaasuu 24:15 aniif manni koo Waaqayyoo waaqeffannaa. Ameen. Ati manni kee Waaqayyoo waaqeffadhaa. Waan hundumaa duukaa fi yoo ta'e yeroo hundumaa saalaa ta'ee hafa. የጸሎት ጊዜ ጠፋ መንፈሳዊነት መብሮት ካላዳን ይውጣናል ስፒሪቹዋሊቲ ለፋር ፌስት ወጣነች ስፒሪቹዋሊቲ ካርናሊቲ ወጥቶ ስፒሪቹዋሊቲ ከሊዱ ቢዋቃ የውፍ ከለና ከሳ አስባ ገሪቴ ሳገሌ ከኛ ወልፈቴ ከናች ሳገሌ ወልደዳን ትካካ ወልደዳን ትካካ kanafi dirura kinila tuwara kasiwe ruwan mga kamani gara masawya sa nitifiku gara doa sa nitifiku nafadaw ingala ini jafan gaya kenya wali negana dadabi wali okimba wali pasuna galaja ja ba wali bada Abang menabakabi bawali walim badai. Lum nanggap di rumah ni kamu mufat nama bakal bawa kau tidak dadabi kabaida. Ibrota shallam. Namun dulu bakaba. Nami barang kami ni. Anin nadara badai yukun bakaba. Anggap dulu motas bakaba. Ibrota shallam arah. Kanabi wali bacu. Torba faksama gaa'ela kan nuti eeggannu qabeenyaa keenya waliin godhachuudha. Qabeenyaa keenya walii wajjin godhachuun isa horre walii wajjin qabaachuun gaa'ela keenya eega. Gaa'ela nama tokko dhuman ture. Halkan midnight waa midnight kenna kaaka'ee bijaamaan mamana isaanii. Nam figa kaja akasarakan boris iftanis. Lakini kesa kau kesa toko akaunti ko bati kaba gara-gara. Isawal duka kamu mereka ba. Mata capsa. Bodi turin gara gofta rake. Sehingga kata saya tidak tumbuh terus. Cicuan berjualan
ولكن بربنا يعلوني I consider it as a divine order. Abanu nagarga, abanu kanabon, abanu sanabonu, tokumahan kesa madu aja. Diktator itu orang cina je, diktator itu orang lain je. Mayat ini, mayat apa? Wanda gefat abanu kana nagarga, abanu kana berdaman, abanu kanabon, abanu sanabon. Council kana kesa, unity kana kesa, wali wajib mereka baca wal kesa di bagan ni nama jaru mana jaru, walda jaru, family jaru. Angkawa ko yun nama fi riyan kenyu, galti ko chisi na tinagam, yun wanda fariye galti ko kuna darbe ko niyo, but still I have galti coaches before I calling and telling her. Bumit na makarin gina magargamit. However, whatever it is, let him know. Let him know. Let him know. Let him know. Kure gajirenya kini jahat, tokkummaa kini jahat. Tokkummaa kini jahat found. Uri bira yeroo na baay'ee hundee ammeenyaatti gadi jedhu sagalee waaqayyo baay'ee cimaa gadeen waayoo hundee ammeenyaatti jedha. Hundeen ammeenyaa kun gaa'ela keessatti immoo gaa'ela dhiiga akkuma sila siliin jedhe fakkeenya iseetti hime. Hundee ammeenyaatti jedha gaa'ela horii jaallachuun hundee ammeenyaa gaiteef hundee jireenya gaa'ela keenya diigachuu. Inni irratti immoo eera kaanaan kennaa keessa nasraata keessa waliin mari'adhaa kennaa. Wari fuutan wari dargaggoonni immoo kennaa akkuma sawaaqoo sinii kenna. Mari'adhaa illaan nama na waaqayyooti. In kenni nama na waaqooti. In gargaarraa banu kana goodu sana goodu wali. Deciisioniin wal duukaa darbuutu jira. Yoo kana goonee akka itti adeemna ta'ee gaa'elli keenya mana waaqayyoo keessatti ulfina kan waaqayyoof kennu nuufis bu'aa kan buusu ta'a. Torbee har'aan jiru gara konfiraansii Kanadaan dhagaa yoo waaqayyoodhe darfanarraa gaa'ela maaltu miidhaa yookiin immoo diigaa isa jedhuuniti xumurra jira. Farraa irbaata qulqulluudha walii wajjin irbaata qulqulluudhaan ta'inna isa sattaanu gaa'ela maaltu miidhaa yookiin maaltu diigaa isa jedhuuniti xumurra jira barumsa keenya. Waaqoo sana keenya hin fayyadamne lee sarraas kadhannaa gabaabaatti lafarratti bara baraan siif haa ta'u. Ati jiraataa dhahoo nu jiraachiftee si haa galatu. Yaa Waaqayyo barumsa mana kana keetti dhangala'e lafa hin bu'in. Garaa saba kee keessatti iddoo godhatu. Yaa Waaqayyo lama ta'u yookiin sadii poointii lama yookiin sadii. Yaa Waaqayyo fudhatanii akka isaan galan akka keessaan dhimmimne maqaa Yesuus Kiristoosiin garaa isaaniitti kan qabate haa ta'u. Garaa kootti kan qabate haa ta'u. Baay'eedhaaf lallabee ofii kootti gatamaa yoo ta'e maal maayinaa baasaa yaa Waaqayyo Waaqa jiraata dubbii lallamutti jiraachuu dubbii namaa firrutti jiraachuudhaaf ayyaanni kennu haa gargaaru. Sadageenye yaa Waaqayyo sanutti dubbatame kun gurra tokkoon nageenya gurra tokkoon akka gadi hin dhangalaafne barri keenya jireenya keenya dubbii kanaan kan bitame haa ta'u. Afaa bara keenyaa jireenya keenya harka kee amanamaatti laannaa diinatti nun kennin. Ijoollee keenya diinatti hin kennin. Jireenya keenya qabeenyaa keenya harka kee amanamaadhaan ati nu golchi. Isa balaa baatee karaarra fiigu, firii wayii keessa fiigu, mandara keessa fiigu, harki kee irraa nu haa golchu. Saba kee irraa golchi yaa Yesuus. Harka hamaatti dabarsitee isaan hin kennin. Yaa Waaqayyo isa dhibee baatee deemu, isa du'a baatee deemu irraa maqaa Yesuusin harki kee saba kee haa golchu. Ijoollee keenya haa golchu. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaan ulfinni teessoo kee haa ta'u. Yaa abbaa keenyatti yakka keenya nu dhiisi. Nus kan akkanii kubanii qorumsatti nu gashi. Amaan ooshi malee mootummaan akkeetti yoo humnis galannis bara baraan. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhaa eebbisaa fudhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eebbu. Waaqayyo fuula isaa sinaa eebbisu sinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti adeemsu nagaa isaa siniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon. Ameen.